Obbo Hindii Uqaa akkasumas Aadde Shukkee Waariyoo jiraattota ganda Mataa Arbaa Aanaadhaas kan godina Booranaa keessatti argamuuti. Lameenuu duraan namoota carraa barnootaa hin arganne waan ta'aniif arma dura dubbisuus barreessuus hin beeknu turree jedhu. Amma garuu barnoota ga'eessotaa barataa Saaroo Galgaloo Waaqoo ganda Mataa Arbaa muka jalatti barsiisuu hordofuu erga eegalanii qubee qubeessuu akkasumas lakkoofsa lakkaa'ullee adda baafanneerraa jedhu. Amma agi jalqabneenuu jilam jirra. Maqaa namaa ammoo afaan Oromoo kanaan amma qubee afaan Oromoo tanaan maqaa namaa amma dubbisuu tammiin jirre akka dansaa dubbifna. Dubbisuu bartaniittu jechuu? Guddoo jaalannee. Jabarreeffannee. Dura abbaan kiyyaayyuu nan barsiifne eegii haadha mana ta'ellee mani barannoota tolla keessi wanni na fayyade durii qubee Oromoo baay'ee sunuu dhaga'u malee hin beekuyyuu sunuu yamman bee hojjetti itti fufe ganama agasii jiru baradda amma qanamaatu hin beeka dansa barachuu jirra maqaa durii shaashilkii habaafachuun beensuun amma baafachuu beenna tamaari sunuuyyuu isiin waan nama fayyadamaati waan mata nama banaati akkasiin waan bu'a qaba beennee namni haadhaman tokko tamaaru. Obbo Giroo Diidaa bulchaa ganda Mataa Arbaati. Ganda isaanii keessaa namni barnoota hin arganne hedduu waan jiruu fi hojiin barataa Saaroo muka jalatti nama barsiisuu aanse kun jiraattotaaf bu'aa buusaa jira jedhan. Hawaasni kun manni barnootaa akka ta'etti diqqaan ga'an ta'ini kaan ijoollee xixiqqoo dhaqqabin jira armaan dura ammoo waggaa dheeraa hin jiru. Uummatii danqaraa keessa qubata warra armaan dur gaafa horii irra nobbayini uurkee jiraataa manii barumsa xiqqayyaan jiranillee irra fagoo waan ta'eef haalli barnoota biyya san qabani. Jaakanuma gannu lammi da'u sadii lammi da'u sadii kan taate lammi da'u sadii shan kun agabi. Saaroo Galgaloo Waaqoo barataadha. Bara kana Aanaadhaasitti kan argamu mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Borbor kutaa 12tti darbe. Yeroo waa'ee hojiitti jiru himus as Aanaadhaas keessatti gatii hawaasni carraa barnootaa hin arganne baay'atuufan hojii barnoota ga'eessotaa kana jalqabee jedha. Ganna 3 dura. Amma kan jalqabu kana akka fedhumti yaani gisee amma boqonnaa maatii biraa gar magaalaa sun barannaa ollaan keenya immoo magaalaa kiiloomeetirii 22 fagaata ganni mata darbaa yoo gar maatii biraa gallu hawaasi keenya tokkollee na hin baratini hawaasicha kun immoo namni kamuu sirrii qaba yeroo amma tana maqaa silkii nama baafachuun beeku milikeetti itti godhatee milikeeta maqaa namaa yookiin nama maqaa bilisoo tokko barbaade ittiin gaarii galatanii nam dawwalachuu barbaadan dawwalee nam biraa dawwalanii ateen dhanii addaan gaafatanii akkasiin carraaqatee jiraniyyuu bakka yoo akkasii maqasii immoo akkanaan jiraachuun yeroo hedduu nam gaafata waan agareef rakkachuu danda'amtuuf anillee waan danda'u uummata gargaaruu qabaa qubee afaan Oromoo barsiisee akka inni maqaa namaa waan yoo xiqqaate maqaa namaa dubbatee maqaa silkii namaan kadhachuu dhiisu haalleen fumaan kan karoorfadhee gaafa sun jalqabee jechuudha. Namoonni ganda kee keessa jiraatanii barnoota warra qabuudha moo warra hin baranneetu caala? Haa durii tamaarii addaan kutee fagoorraa keessa malee namni baratee hin jiru namni baratiin hawaasii. Maaliifi? Jechuun asiin duraallee haalli barnoota kun nullee moggaatti argamna barumsi asiin gurguddoo babal'an garaan gasanaaf kun booranii xiqqoo barumsisaa eegee akka jiraatillee kun qabdanii nire haalumsanii wal qabatee ammaatti namni barate hin jiru asiin namni tokko. Mee maal barsiista namoota kana? An tokkoffaa jalqabirraa namni tokko afaan Oromoo qubee irraa afaan Oromoon barsiisa. Kaan immoo gaddeebi'ee ammallee herregaan lasumaan barsiisa. Asuma keessatti afaan Oromootiif herrega barsiifnu malee jireenya ittiin karoora akka hawaasa kan ittiin karoora gargaraa baafee ittiin jiraatu asumaan haala qusannoo gargaraallee agdira hubannoo ofirraa qabu wallee siifitti baradhee jira. Achuma keessaa barsiisuu jira jechuudha. Warra ga'eessotaa kana barsiisuu irratti wanti cimaan maali? Wanti si mudatu yeroo baay'ee? Ijoollee baatanii dhufanii kaan immoo daa'ima baattee dhufti achi eegisaan daree jira kaan ijoolleen itti bootti inni barachuu achi keessa immoo daa'imni itti boo'aa ganaa achi keessa ijoollee daa'imsa soomanii taphachiifna namni immoo namni guddaan kunillee naginni itti boobatu akka ijoollee kaan dafee boobachuu hin danda'u arguu dhabuun hin jirti qubee an akkan afaan gaddeebisee afaan deebisanii fanaa barreessu. Itti gammaddaa hojii hojjettu kanatti? Baay'ee itti gammada. Saaroo akka jedhutti namoonni inni barsiisu dhibbaan kan lakkaa'amanidha. Obbo Kabbadee Asaffaa ittaanaa hoogganaa waajjira barnootaa kan godina Booranaati. Barnoonni ga'eessotaa godina Booranaa waggaa waggaan kan itti fufu ta'uu himanii bara baranaa kana ga'eessota 91,000 barsiisuuf karoorsinee sababa hongee fi kaaniin haga yoonaa namoota 31,000 qofaa ta'an biraan dhaqqabnee jedhan yoo VOA'f dubbatan. Ga'eessota ganda isaa akka barsiisu barataa kutaa 12 Saaroo Galgaloo Waaqos deeggarsi gama kanaan qaamolee mootummaas ta'e kaanirraa argamu hin jiru jechuun dubbatee ture. Dhimma kana irrattis obbo Kabbadeen akkas jechaan deebii kennan. Deeggarsi
gama haala mijeessitootaan kennamu kun inseentiivii xiqqoo kennuudhaan isaan warra kana inkereejii gochaa jirra. Kaan immoo sertifikeetiin hin kennama gaati. Amma tola ooluu isaatti inni guddaan sana amma sertifaayidiin ta'u ijoolleen tola oolaa kuni darbee ammallee utuu carraan tokko dhufeeti carraan dursaallee gama mootummaatiin hin kennamaafi. Kaan immoo akkuma dura sii kaase warra amma ga'eessota baratan kanaaf aga humni keenya danda'etti nyaata argatanii gargaaraatuma jirra xiqqaatu malee. Sagantaan barnoota ga'eessotaa itti fufaa akka jedhan obbo Kabbadan miidhaa hongee godinicha keessatti mul'ataa jiruuf irra caalaa hawaasni godinichaa barnoota gahaa dhabuun rakkoo kan ta'u himanii sagantaa barnoota ga'eessotaa kana qaamoleen kaanis akka deeggarsa taasisaniif gaafatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.